Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akka mooltan sagantaan BBC Afaan Oromoo roobii galgalaa eegalee ammayyuu taanaadha. Itoophiyaan gaaffii ashandaan hambaalee kiiliyaa yuuneeskootti akka galmaa'u gaaffii dhiyeessite itti dhiisuu beeksifte. Mootummaan dhaabbanni fayyaa addunyaa badii humnooti TPLF raawwatan jedheen calliseeraa jechuun komate. የዓለም የጤና ድርጅት dhaabbileen UN kanneen akka dhaabbata fayyaa addunyaa badii TPLF raawwate yeroo balaaleffatu agarru. Shawaa lixaatti qonnaan bultoonni hidhattoota waboon midhaanii fi manni jalaa gubatu himan. Manni koo kaleessatti baadiyyaa walakkaa irratti barbadeessanii beektaa dhaabbilee namtolchee qarran irratti hin manni gubateera wanti hafe hin jiru. Gabaasa bal'aa qabnaa yaaddoo weerara Omikroon Sudaan gama daangaa Itoophiyaa waraana bobbaasuu fi kaanis jiru nu waliin tura. Itoophiyaan gaaffii ashandaan hambaalee kiiliyaa jaarmiyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii dhimma saayinsii barnootaa fi aadaa hordofuu yuuneeskootti akka galmaa'uuf waggaa lama dura gaafate turte itti dhiisuu beeksifte. Murtiin Itoophiyaa kun kan dhaga'ame guyyaa irraa ashandaan ni galmaa jedhamee wayita eegamuttidha. Ashandaan ayyaana shamarranii yoo ta'u gara caaluu naannoo Tigraay fi Amaaraatti kabajama. Maqaawwan kanneen akka Shaadayii, Ashandiyyee, Ayinawaarii, Maariyaa fi Soolal jedhamuunis beekama. Kanaan dura Itoophiyaan ayyaana masqalaa fi sirna gadaa dabalatee hambaalee kiiliyaa addunyaatti galmeessifteetti. Abbaa taayitaa eegumsaa fi kunuunsa hambaa Itoophiyaatti antiroopoolojistii aadaa fi qopheessaan ijoo sanadoota galmee hambaalee obbo Gazzaayin Girmaa gaaffiin Itoophiyaan dhiyeessite ulaagaalee waan hin guunneef itti dhiisuu himan. አንደኛው አልተሟላም የተባለው ቅርሱ የሰብአዊ መብቶች የሚያከብር ulaagaan jalqaban guunne jedhame tokkoffaan mirga namoomaa kan kabaju keessattuu walqixxummaa koorniyaa kan jajjabeessuu fi beeksisu ta'uu hin mul'isu. Lammaffaan hambaan kun galmaa'uun hambaalee biroof itti fufinsaan eegumsa akka taasifamuuf sirnaan hin mul'isu kan jedhudha. Ulaagaa sadaffaan immoo hambaan kun galmaa'uu fi beekamtii argachuu isaatiin wal qabatee sodaa jirudha. Bu'aa maallaqaa argachuuf amma eegameen ol daldalaaf ooluu malaa kan jedhutu dhiyaatee ture. Isa kana tiksuudhaaf tooftaa gargaaru hin keenye jedhan. Sodaa akkasii hawaasni fi biiroon aadaa fi turizimii waliin ta'uudhaan tooftaan ittiin to'achuu danda'an jira jennee yaada dhiyeessineerra. መንገዶች አሉ የሚል መከራከሪያና ሌሎችም እንግዲህ እንትኖች አቅርበን ነበር። Biyyoota Itoophiyaa Keeniyaan yeroo jalqabaaf gosti COVID-19 Omikroon biyyattii keessatti argamu beeksifte. Ministeerri fayyaa biyyattii Mutaayee Kaagwee lakkoofsaan ibsuu dhabanis imaltoota irratti argamuu himan. Gosti vaayirasii COVID-19 Omikroon jedhamu haala saffisa dorgomaa hin qabneen tatamsaa akka jiru dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksiseera. Vaayirasichi biyyoota addunyaa 77 keessa argamu dhaabbatichi hime. Vaayirasichi baatii sadaasa darbee Afrikaa kibbaatti erga argamee booda biyyoonni yaaddoo ibsaa turanii. Hoogganaan olaanaa dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom bira hin ga'amin malee biyyoota kaan keessa jiraachuu mala of eeggannoonis cimuu mala jechuun ergaa dabarsaniiru. 77 countries have now reported cases of Omicron. Hanga ammaatti biyyaaleen 77 biyya isaanii keessatti gosti COVID-19 Omikroon jedhamu argamu irra gahaniiru. Osoo mallee qoratamee bira gahamuu dhabe Omikroon biyyoota hedduu keessa jira ta'a. Gosti COVID-19 kun haala kana dura agarree hin beekneen saffisa guddaan tatamsa'aa jira. Omikroon namarratti mallattoo cimaa hin agarsiisu isa jedhamuun yaaddoo qabna. Osoo mallee Omikroon jabaatti nama dhukkubsuu baate lakkoofsi namoota qabamanii sirna fayyaa dursee hin qophoofne sadarkaa to'achuu hin dandeenye irra geessisuu danda'a. Ifa ta'uun barbaada. Talaalliin qofti biyya kamuu rakkoo fayyaa kana keessaa baasuu hin danda'u. Biyyoonni tarkaanfii fala fidu hordofuu qabu. Talaalli irra maaskii godhachuu, walirraa fagaachuu, akkasumas lammiileen qulqullina harkaa akka eegan dhaamuu qabu. It's not vaccines instead of ventilation or hand hygiene. Amma moodoo gaggabaaboon sinitti himaa poolisiin Itoophiyaa gaazexeessitoota AP3 miseensota waraana bilisummaa Oromoo waliin gaaffii taasisan hidhuu beeksise. Kunis lakkoofsa gaazexeessitootaa fi hojjettoota miidiyaa dhiyootti hidhaman 7 ga'eera. Yuunaayitid Kingdom lammiileen biyyattii gara Tigraay, Amaaraa fi Affaar akka hin imalle ergaa dhaamte. Biyyattiin gorsa kana dura kennaa turte geeddarteetti. Baatii tokko dura UK dabalatee biyyoonni lixaa lammiileen isaanii Itoophiyaatti akka ba'an watwaataa turan.
Sudaan gama Itoophiyaadhaan waldaangeessitu irratti loltoota dabalataa bobbaaftee humni waraanaa Sudaan daangaa Itoophiyaa waliin wal dhabaa jirutti loltoota dabalataa bobbaasuun bakkeewwan mootummaa Itoophiyaa waliin irratti muddama keessa galan guutummaan to'achuu beekseera. Waraanni biyyattii lammiileen ammanachi hirriba nagaa rafaa jechuun ergaa nageenyi mirkanaa'u dabarsuun dhagahameera. Sergio Agueroon imimmaaniin kubbaa miilaatti nagaa dhaammate. Injifataan Manchester City fi lammii Arjentiinaa Agueroon Baarseloonaa fi Atleetico Madridiif taphateera. Amma moduu biraattan caa Itoophiyaan dhaabbanni biyyoota gamtoomanii badii humnoonni TPLF kaaba Itoophiyaatti raawwatan dubbatuu dhabuu isaanii himuun komii ibsite. Bakkeewwan mootummaan torban muraasa darban lola gaggeesseen humnoota TPLF jalaa baasetti ajjeechaa jumlaa gudeeddii akkasumas mancaatiin qabeenyaa guddaa raawwatu himeera. Himannaawwan kana TPLF hin fudhatu. Ta'us kana dura dhaabbileen mirga namoomaa humnoonni Tigraay naannoo Amaaraa keessa gudeeddii fi ajjeechaa garaagaraa raawwatu isaanii gabaasanii turan. Gaafa jimaataa akkaataa sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa keessa jira jedhu irratti manni maree mirgoota namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii marii ni taasisa. Ministeerri Deetaan tajaajila kominikeeshinii mootummaa obbo Kabbada Deessisaa dhaabbatichi badii TPLF callisee jedhan. ተቋሙ ገለልተኝነቱን ጥያቄ ውስጥ የከተታ ታሪካዊ ስህተት እየሰራ መሆኑን ነው የምንገነዘበው። dhaabbatichi walabummaa isaa gaaffii keessa kan galche dogoggora seenaa akka hojjetaa jiru hubanna. Hunda caala deemsi itti jiru sirrii akka hin taanee fi walaba akka hin taane kan nu hubachiisu gareen shororkeessaa TPLF naannoo Amaaraa fi Affaaritti sarbama mirga namoomaa jabaa raawwateera. Dubartoonni gudeedamaniiru. Namoonni sabummaan qoodamanii jumlaan ajjeefamaniiru. Manneen barnootaa fi dhaabbileen fayyaa manca'aniiru. Dhimma kana manni maree mirga namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii akka waan hin agarree bira darbeera. ይህንን የሰብአዊ መብት ምክር ቤቱ እንዳላየ እንዳልሰማ አልፎታል። Obbo Kabbada Deessisaan keessumaa dhaabbata fayyaa addunyaa fi jaarmiyaa UN dhimma hambaalee hordofu ifatti maqaa dha'uun qeeqaniiru. እንደ ዩኔስኮ የዓለም የጤና ድርጅት WHO የመሳሰሉት የተደረጉትን ጥፋቶች ውድመቶችን dhaabbileen UN kanneen akka dhaabbata fayyaa addunyaa akkasumas jaarmiyaan dhimma saayinsii fi barnoota UNESCO badii TPLF raawwate yeroo balaaleffatu agarru. Naannoo Amaaraa keessa qofa hospitaalonni 40 barbadaa'aniiru. Kanneen keessaa tokko kan dhaabbata fayyaa addunyaan deeggaramanii fi ijaaraman turan. Hospitaalotaan ala buufataalee fayyaa 453, kellaawwan fayyaa 1850, dhaabbileen fayyaa dhuunfaa 466, baankiin dhiigaa 4 manca'aniiru. Walumaa gala naannoo Amaaraa qofaatti dhaabbileen fayyaa 2813 faayidaan ala ta'aniiru. Manneen barnootaa 2000 olis manca'aniiru. Kuni naannoo Amaaraa qofaadha. Naannoo Affaarittis wanta wal fakkaatutu raawwate. ይሄ በአማራ ክልል ብቻ ነው የተደረገው። በአፋር ክልልም ተመሳሳይ ዴታ ነው ያለው። Godina Shawaa Lixaa aanaa Baakkoo Tibbeetti qonnaan bultoonni hidhattoota waraana bilisummaa Oromoon mannii fi midhaan tuullaa jalaa gubatu BBC'tti himan. Qonnaan bulaan dubbisne tokko kana dura manni jalaa gubatuu fi torban darbee immoo midhaan xaafii hektaara tokko bakka haamameetti gubatu himaniiru. Qonnaan bulaa biraa dubbisne immoo milishaa ta'uu fi manni jireenya isaanii bineeldota akkasumas qabeenya qaban waliin jalaa gubachuu himan. Ammatti waraanni bilisummaa Oromoo kan paarlaamaan Itoophiyaa shororkeessaa jedhee waamu dhimma kanarratti kan dubbate dhibus kana dura himannaa akkanaa keessaa hin qabu jechuu waakkata. Qonnaan bulaan jalqaba dubbisne mannii fi midhaan isaanii jalaa gubate yeroo ammaa magaalatti baqatanii akka jiran himan. ቤት ተቃጥሏል። እንትን ብሏል። የቀረ ንብረት የለም ነበር። እሱ ቤት የተቃጠለው manni gubateera wanti hafe hin jiru. Manni kiyya sadaasa bultii 30 gubate. Guyyaa kaleessaa immoo xaafiin hektaara tokko haamame gubateera. Kan na jalaa gube abaaboo shaneedha. Guyyaa dheengaddaa waaree booda naannoo sa'aatii 9 erga nu ari'anii booda galgala sa'aatii 4tti immoo gubanne. Nuti baqannee magaalatti galle maal goona? Kan ollaas gubateera. የኛ ወደ ከተማ ገባን አሸሸና ምንም እርግጥ አቀጣ ኃይል ምን እናደርጋለን? Qonnaan bulaa biraa dubbisne immoo abbaa ijoollee 6 ta'uu kan nutti himan yoo ta'u qawwee mootummaan isaanii dhachiiseen milishaa ta'uun hojjetu. Waan isaan mudate akkanaan himu. Manni koo kaleessatti baatii jaawalakkaa irratti barbadeessanii. Eenyutu barbadeesse? Abaaboo shanee jedhamu
akkama eegicha galtaa meeshaa fidii ana doorsisu isaanumadha jedhaniitu natti bilbilaa turanii na doorsaa turanii isaati manaas mana baqattee mana ollaa jirti ture waamanii unumadha meeshaa fiduu didee quufaadha akkana eegii galee jedhanii ishee sireebanii ijoollee sireebanii fudhatanii deemanii ture. Akkamittiin bartanii isaan ta'uu isaanii? Isaan ta'uu isaanii hidhannootiin dhufanii mana namaatiin reebanii na baasanii jettee xixiqqee hidhatu meeshaa guutuu hidhatu. Magaagaashii kana hiiteessanii qabeenyi tokko xaafini bakka lamaa dhahamee mana jira innis wajjin barbadaa'ee garboonis dhahamee mana jira innis hin barbadaa'ee teessoon waan hundumtuu baay'ee mana keessa waan jiru hundisaayyuu barbadaa'ee ani addeessu tokko fuula durattis nagaan kun nageenyi abuun itti fufata innaan jirus na yaaddaa darbees immoo nageenyi yoo waa nyaatan yoo ijoolleen fi waa uffatteedha yoo nama gargaareedha jechuudha amma. Hoogganaan kominikeeshinii aanaa Baakkootti Bee obbo Shibbiruu Addunyaa kanaan duras hidhattoonni manneen jireenyaa gubaa turuu himu ta'us midhaan gubuun kana dura hin baratamne jedhu. Humnoonni hidhatanii naannoo sana jiran humnoota abaaboo shanee maqaa abaaboo shaneetiin hojjetanii fi isaan akka ta'ee fi namoonni kun ganda sana keessatti illee kan hin beekamne ta'uu hawaasni biyyaa sana heeruu nu kennee booda taatee garaagartummaa sa'aatii 4 kan hin caalle halkan keessa sa'aatii 4 irratti kan isaan midhaan kun gubate. Ganduma tokko walirraas fageenya hin qabani daqiiqaa 20 caalaa walirraan fagaatu manni milishaa sunii fi midhaan gubate jechuudha. Kan nama tokkichaa tuullaan 17 kan isa tokko tuullaan 8 fi kan nama sadaffaa immoo tuullaan tokko walii jala tuullaan 20 akka gubate nan qaba. Taateen midhaan gubuu fi mana gubuu yeroo jalqabaaf kan mudate. Gama lixaa fi kibba Oromiyaa waggoota muraasa darbanitti rakkoo nageenyaa tureen lammiileen nagaa gidduutti miidhamaa turan. Badii raawwatuuf humnoonni nageenyaa mootummaas ta'e hidhattoonni ni himatamu. Akka fakkeenyaatti baatii darbe aartist Jaallee Amantee yookiin Kabbitoo jedhamuun beekamu abbaan isaa maanguddoo ganna 70 kan ilmi isaanii miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'e erga poolisiin to'atamanii booda ajjeefamuu maatiin himaniiru. Wamuudhaan musona jedhamee sababa mucaa isaatiin hidhamee ture torban lamaan irraa sanbooda mana hidhaa tursiisanii gaddakamanii hidhaa keessaa baasanii carabatti ajjeesanii sa'aatii dheeraadhaaf akkas gara sa'aatii 5 akka reeffi hin taane dorganii nama guddaadhaa kan reeffa isaa xiqqaatee jedhanii gaafa deeman isaan sa'aatii wayiitti fidhamanii jedhame namni jaarsummaa deemee gaafachuu dandeenye awwaala isaarraan gaafachuu dandeenye. Poolisiin himannaa ilmi dhiyeesse irratti homaa hin dubbanne himannaa ol fakkaataa kana dura ka'aa ture irratti garuu mootummaan harka keessaa hin qabu jedha. Humnoonni mootummaa ajjeechaa ilmi keessan shaneedha fidaa jedhanii maatii dararuun akkasumas mana gubuun kan himataman jiru. Faallaan immoo hidhattoonni qondaaltota mootummaa mana milishaa yookiin nama mootummaaf dalaga jedhan gubuun akkasumas ajjeesuun himatamuun waan haaraa miti. Garuu badii nama tokkoof maatiin yookiin miseensi maatii ni gaafatama. Barnoota seeraan barataa digirii 3ffaa kan ta'anii fi yeroo ammaa biyya Xaaliyaanitti qorannoo taasisaa kan jiran obbo Abdii Gurmeessaa gaafanne. Seeronni idil-addunyaa yaada waliigalaa yookaan fireemworkii kaanii fi addatti immoo seerri akka Itoophiyaa qajeeltoowwan seeraa yookaan immoo principles of legality jedhee seera keessatti kan kaa'ee jiru yakki uumama isaarraa kaasee kan dhuunfaati yookaan immoo personaalidha jechuudha. Ijoolleenis maatiinis ijoollee isaanii bakka bu'anii gaafatamuu hin danda'ani yakki ofuma isaa personaalidha waan ta'eef. Dhimma kana hoo koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa qubanii qaba. Dhaabbatichatti daayireektara qorannoo fi to'annoo mirga namoomaa kan ta'an obbo Imaad Abdul Fattah. Nama tokko sirriisaant ilmi kee abbaan kee yookiin namni biroo asii wajjin firooma qabu nama biraa itti gaafatamaa godhee ilaalu yoo kan jiraatu taate sun sirrii miti. Inni kun bira dhufee qorannee mirkaneessineedha kan ittiin jechuu danda'u. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo roobii galgalaa xumuramutti jira. Oduuwwan dabalataan sinitti Naayijeriyaatti namichi seexana waaqessu tokko konkolaataa waliin awwaalamuun gabaafame. Awwaalcha akkanaa agarreen beennu jedhaniiru jiraattonni. Maanguddoon ganna 70 kun haadha warraa 57 akka qaban himaniiru. Manni murtii Afrikaa Kibbaa pirezidaantiin duraanii biyyattii Jaakob Zuma sababa fayyaatiin wabiin gadhiifamuun isaanii bu'uura seeraa kan hin qabnedha jechuun gara mana hidhaatti akka deebifamaniif ajaje. Zumaan sababa rakkoo fayyaa ifa hin taasifamneen fulbaana 5 irraa eegalee mana hidhaatti gadhiifamanii turan. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo har'aa kanumaan xumuramaa ammayyuu taanaan ture kan isiniif qopheesse immoo hirphaa gammachuudhaa boroo walitti deebinaa halkan gaarii.